biyya keenya malee biyya hambaa haqa keenya malee haqa ormaa haqa namaa hin barbaadu. Ummanni akka uummata Oromoo cunqurfame afnaan kan akka uummata Oromoo cunqurfamin hedduun dhibba hedduutti kan lakkaa'amu jechuudha. Har'a waraanni mootummaa Itoophiyaadhaa sadarkaa ajajoota dhaaba ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo kan Oromiyaa bilisummaa Oromiyaadhaa jaalatan hundaati. Bilisummaa Oromiyaa gooti jaalatummoo kan bakka tokkotti walitti qaban. Har'aan tanagaa hiree kan arganne isin gidduutti argamne immoo dhaamsa gabaabduu kanas walii dabarsuudhaaf hiree waan arganneef gammachuu guddaan nu dhaga'amaa jechuudha. Daran jabaachaa kan deemuu qabudha jechuudha. Qabsoo ka goonuuf fedhii uummata keenyaa bilisummaa isaa gonfachuuf inni qabu bakkaan gahuudhaaf qabsootti jira jechuudha. Kanaafuu qabsoon kun kan uummataa waan ta'eef uummanni keenya qabsoo kana daran kan duraaniyyuu daran jajjabeessuunii fi bira dhaabbachuun qabsoo isaa bira dhaabbachuu fi hiree isaa ofii murteeffachuudhaaf yeroon gaariin inni qabu tokko amma yeroo kana keessatti qabsoo kana bira dhaabbachuun daran wal ijaaree mootummaa gabroon